ijoolleen haarawaa biyyaa baatanii filaashii fi kilooreksii sirriitti eeggadha. Harka keechaniin hin tuqina. Gaawonii kaawwadhaati itti dhiqaa waan qulqulleessuu barbaaddan jechuudha. Uffata isaa ta'u. Lammaffaa kilooreksii fi filaashii walitti naqxu taanaan lubbuu keechanitti faraddan jechuudha. Mataan fashaa isin cufeet lubbuu keessan dabarsa jechuudha. Isin nama ukkaamsa filaashii fi kilooreksiin abadan walitti naqu jechuudha. Kanaafuyyuu yeroo baay'ee immoo itti fayyadamina. Isaan malee hin dhixxe yoo siin jedhan gataa ba'a mana san. Lubbuu keessan irratti asmii fida. Hanga maseenummaa nama geessafaa jechaa jiran jechuudha. Keessattuu filaashiin asidii adda addaa fayyadamaa jirra. Ofii isaaniitiif fayyadamanii sarratanyaan guddaa ishiitii duutee jiraatte yaadan qabu jarri waan ta'eef of eeggannoo isin barbaachisa jechuudha. Manoota alkoolii adda addaatiin as adda isin hin jedhanii jijjiiradha. Yoo isin danda'amu isin danda'amu galaa gara biyya keessanii bashita nyaata dulaan asmii bashita adda addaa isin qaba jechuudha. Isarraa kan ka'e mataan fashaan keessan cufamuu danda'a. Keessattuu wanti adaraa isin hin jedhu jechuudha. Filaashii fi kilooreksii piliis walitti naqina. Ni duutu sekondii keessatti jechuudha. Lubbuu keessattuu Qimamochen Mana madamii hundi keessanuu wanta amma obboleettiin keenya jette filaashii fi kilooreksii itti naquu irraa adaraa keessan of eeggannoo guddaa godha. Waaqayyo isinaa eegu. Dhugaa Rabbii lubbuu namaa galaafata filaashii fi kilooreksiin jechuudha. Ijoollee baay'eedha kan akkasitti lubbuun yoo yaadattan ta'e Ugaandaa takka lubbuun ishee balaa kilooreksii fi filaashii kana walitti naqxee lubbuun ishee darbee jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata Waaqayyo. Sinin jecha sinillee baga nagaa taatanii akkasuma hordoftoota kiyya warroon immoo chaanaala kiyyaa faaraa taatanii laayikii sheerii gochuudhaanii sabskraaybii gochuudhaanii hin jajjabeessaa kootaan daawwadhaa isiniin jedha. Egaa ka hordoftoota kooyi akkuma argaa jirtanii kuni ijoollee kaleessaa yaa'u Dubaayitti irreecha kabajaniidha. Dhugaa dubbachuuf hedduu takka baay'ee tokko namatti tola. Yaa'u ijoolleen kun sagalee irraa balleessee viidicha kana jechuudha. Aadaa Arsii sirbaa jiru jechuudha. Ijoollee shamarran Arsii waa malee warqiidhaan jenne akkatti isaan bareedanii dhiironni Arsiisi akkatti isaan das nama jedhanii jechuudha. Asumaan bagan Arsii irraa dhaladheen jedha. Ittaan sudaanii kan madaawwachaa waan tokko dhaamsa siniif qaba ijoolleen keenya mana madaamii jirtanii jechuudha. Dirqama keessa sirriitti kana beekuun keessattuu ijoollee haarawaa dhuftaniidha. Amma akka obboleettiin teenyituun harka ishii kukkute jechuudha. Kilooreksiin immoo jammar filaashiin immoo kilooreksiin harka si kukkuta sirriidha. Nama keessattuu ijoolleen harka si kukkutu baay'eetu jira jechuudha. Gaawonii kaawwadha. Gaawonii hin jira. Gaawonii kan ciccituu fi kan ciccine jira jechuudha. Kan sirriitti haga harka kee harkawwan kanneen ol si darbee jechuudha. Bakka harree keetii kana kan ga'u fa'aa jira. Gurguddaa jira jechuudha. Kan hin cinne jechuudha. Kan bishaan illee seenu jechuudha. Seenuu hin danda'u. Maaliif dheeraadha sirriitti bakka harka kee ciqilee kanaa ga'a jechuudha. Sinii galee dhedheeraa sanii jechuudha. Nuu bitaa jedhaanii. Dhugaa dubbachuudhaaf nuu bitaadha. Gurguddaa kana jira. Xankaarratu jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf gaawonii waan nuti akkin jirtu beekti gaawonii wanti xiqqishoon kan nyaata itti godhatan takkeen hin jirti. Ishiin gaarii miti. Maaliif hidhanii seena? Ishiin bishaan iyyuu gaafa dhixxu si seena jechuudha. Ishii yoo nyaatan hojjetan malee ishiin qulqullinaaf hin taatu jechuudha. Gaawonii guddaa san kan ta'u jechuudha. Sinii galee kanaaf obboleewwan kiyya isatti fayyadama. Yeroo firintibeetii dhixxanis ta'e yeroo saramiikii dhixxanis yoo ta'e isatti fayyadama. Dheeraa seeta akkasuma hiiqaa meeshaalee yoo dhiqxanii meeshaan keessan kilooreksiitti nam'ataanaan isatti nam'ataanaan isa gaawonii sannaa bitaa jedhaatiti isatti fayyadama. Achi keessa gaafa baatu immoo harka kee dhiqattee vaaziliinii yeroo kamiyyuu vaaziliinii dibadha. Yeroo kamiyyuu vaaziliinii dibadha. Dhugaa siniin jedha obboloota koo. Vaaziliinii hoo dibachuu baattan harki keenya harkuma qomaaxaa kun akka waan kun akka mucayyoo harka kana agartanii akkas ta'a jechuudha. Qoraansi ta'e bakka bishaan si kukkutaa deema. Kilooreksii wajjin walitti nam'ee si kukkutaa deema jechuudha. Garuu yeroo kilaasii keessan galtanis yeroo kaanillee haga daqiiqaa teechanii dibadhaa. Homaa rakkoo hin qabu. Madaamii teechanii bitaa fidaa jedhaani. Yookiin immoo ofumaaf illee ta'uu bitaadhaa. Dhugaa Rabbi sin jaa harki sin ciccita. Rabbi sin ciccita harka jechuudha. Ijoollee baay'een arga ijoollee harki isaanii ciccite jechuudha. Dhugaa Rabbi ani kilooreksiidhaan humanni qalleedha. Ani duraan gaawonii nan niqaa ture yobbuu amma dhiisee humanni niqaan ani meeshaa kilooreksiidhaan niqa yeroo baay'ee hunduma yeroo kamiyyuu jechuudha.
Beqa kirreksi yoon qimale dasna jedhu waan isaan beeku garuu ittiin baay'isu akkasumatti hin dhiqa jechuudha. Garuu harka kee duraan gaawoniin kaawwadhaa tureyyuu amma naqisee jira jechuudha. Inna duraan baay'ee na rabbashaa ture akkuma mucayyoo kanaatti garuu akka mucayyoo kanaan taane na rabbashaa ture jechuudha. Garuu akkuma dhaata baratoon natti fakkaate amma maatti fakkaatu garuu na qoroffa daddafee hagan keessaa baafadheetuma dafee vaaziliinii kiyatti dibadhaa fakka hagan daqiiqaa taa'u isaan vaaziliinii keetti dibadhaa jechuudha. Vaaziliiniin qabeettiidhaan dhabamu jechuudha mana gaannoo keenya keessaa. Qabeetti keenya keessa jira achi bittee mintiinis akkasuma ni goote jechuudha. Inna kanaaf akkasitti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Harki keechan gizee kilaasii keessanis galtan vaaziliinii keechan haxaawwadhaa rafaa. Hidhii keechallee vaaziliinii dibadhaa akkasiin goggogee wannaan jenne jechuudha. Dhugaa rabbii isin jedha obboloota ko maaliif gaafa nuti ofii keenya ofeenne malee isaanii homaa sarratanyaadhaan nama takkaayyuu siinaan obboleettii koo siinaani. Kanaaf of eeggannoo guddaa godhaa keessattuu shintibeetii yeroo dhiqxani filaashii kana luka keessatti caammaa dheeraa kaawwadhaa yookiin kaarsii kaawwadhaa akka luka keetti irra hin buune si guba ibidda wannoon filaashii sun ibidda jechuudha gaafa sirratti bu'u. Ani gaafa tokko luka kiyyarratti bu'ee qallaalii kana gubadhee akka namni gootu ni gubanni xiqqoo haala xiqqishuu kunaaga hancufa namaan geentaatti narratti bu'u. Innama isin gubee jechuudha ergasii an faneeggadhaa jechuudha sirritti. Innaa kanaaf of eeggannoo cimaa godhaa yeroo isa fayyadamtanii jechuudha. Isinii galtee yeroo isa fayyadamtan of eeggannoodhaan fayyadamuu qabdanii gaawonii keessan kaawwattanii kan afaanitti godhatan kan maamii kan jedhamu san isallee afaanitti godhadhaa. Inti isatti naqiitii daqiiquma muraasa seeni bishaan bichaadhaan dhiqu. Wanna biraa wala saamunaa wala maali ittiin naqinaa. Kisee isartan isuma bichaadhaan dhiqaa. Saniin booda erga isatti gaxxeetuma daqiiqaa 10 akkas turte saniin booda immoo bishaanuma ramaa gadi dhiqxaa jechuudha malee wanta atasii gadi bishaan itti gannaqi. Yookiin immoo wannoon hin jiraamati kan ittiin shintibeetii wannoo godhatan akkasuma isuma wannoo godhi malee waan biraa ittiin makinaa. Irraanis hin dabalini ittis hin makini bakka yeroo dhixxanii jechuudha. Kana beekuu qabdan dirqama keessan. Kuni lubbuu namaa galaafata dhugaa rabbii lubbuu namaa kan galaafateedha kun waan ta'eef kirreessi firaashii walitti naqxatan lubbuun ta'e akkasii baatu beekisi okkaamsaa jechuudha. Nama okkaamsa waa'ee kana na mudate immoo mudannoo viidiyoo yeroo biraata isinii hojjedha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechuudha. Waan isarratti ta'e viidiyoo isinii hojjedha jechuudha. Maaliif haasa'ee amma fixuu hin danda'u waan ta'eef viidiyoo yoo dheeratu nama ifachiisa. Kanaaf obboloota koo adaraa of eeggadhaa. Ijoolleedhaaf illee viidiyoo akkana kana sheerii godhaati akka ijoollee irraa of eeggan. Ijoollee baay'ee waan akkana kanatti baay'ee hojjetee ture jechuudha. Ijoollee argee baay'ee irratti hojjetee ture garuu ijoolleen keenya hin dhaga'an tuma akkasuma ta'u. Harkattis gaawonii kee kaawwadhu obboleettii koo kirreeksitti naqxatan kirreeksitti naqxatan gaawonii malee dhiqin naabiti jedhin kan harkatti kaawwadhu. Siigalee akkas jedhaanii isin jedhee sodaatiin amala bashisin gooti. Innaa akkas isin jedha hordoftoota kiyya kanaadha dhaamsi kiyya ijoollee haarawaa dhuftanii fi ijoolleen duraanii hunduyyuu hin beeka waan ta'eef wanta haarawaa dhuftee isaaniif hin jiru. Kan sirriitti viidiyoon kun isin ilaalatu ijoollee haarawaa biyyarraa dhuftanii osoo homaan beekne waan akkasii hojjetanidha jechuudha. Okay? Innaa akkasiin jedha hordoftoota kiyya akkasuma warroonni chaanala kiyya haarawaa taatan sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a warri ta'aa jirtanis galatuuma ulfaadhaa. Akkasuma yaada fi qeeqoo qabaattan immoo koomenteetti barreessuu hin dagatinaayi. Isiniin jedha hordoftoota kiyyaa viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik sheerii gochuudhaan namoota biraa kanaaf gahuu taasisaa. Akkasuma qimamochee mana magaalaa adaraa keessan of eeggadhaa. Isiniin jaalladha isiniin kabajaa. Baay'ee hanga viidiyoo biraa walitti